Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hundi keessaniif yaa ta'u jecha egaan guyyaa har'aallee haarayitii Oromiyaan keessa jirtu odeeffannoowwan gaggabaabaa hundi keenyi irratti hirmaachuu qabnu isiniif qabaddeen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa jecha egaan hedduun keessan toora sooshaal miidiyaa irratti argaa dhagaa akkuma jirtan yeroo ammaa kanatti Wallagga Bahaa Horroo Guduruu fi Shawaa Kaabaa keessatti guyyaa guyyaatiin yoo xiqqaate lammiileen 200-300 ol lubbuu isaanii dhabaa jiru. Gabaasni kun tilmaamaan ta'us haa ta'uutii garuu akka namoonni naannoo sanaa dubbachaa jiranitti namni hafe qe'ee keessatti akka hin jirree fi hedduun kan dhuman walakkaan immoo godaananii gara magaalaa aanaa yookiin immoo godina naannoo isaaniitti baqachaa akka jiran maddeen odeeffannoo naannoo sanarraatii bahan himaati jiru. Egaan haga ammaatti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e TV'n OBN mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu haga har'aatti waa'ee kanaa waan tokkollee dubbatee hin beeku dubbachaas hin jiru. Haa ta'uutii garuu miidiyaawwan naannoo Amaaraa aanga'oonni mootummaa Amaaraa aktiivistoonni naannoo sanaa jiran guutummaatti waa'ee saba isaanii dubbachaati jiru. Lafa isaarratti miidhamaa ajjeefamaa gubamaa qalamaa kan jiru ilma Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa haga ammaatti uummata qulqulluu biraa dhaabbachuu diduunsaa kan baay'ee nama gaddisiisuu fi dhuguma mootummaan Oromiyaa keessaa ni jiramoo jedhamee gaaffii kan namatti kaasudha. Kana qofaallee otoo hin taane yeroo ammaa kanatti guutuu Oromiyaa keessa sababa du'aatii yookiin immoo dhuma uummata Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruutti Oromoon marti dirmachaa yookiin immoo sagalee ta'aa hin jiru. Kaleessa gochaan akkasii Oromiyaa keessatti raawwatee mitiitii Oromoon tokko bakka kamiittiyuu yoo du'e yookiin immoo waa yoo ta'e Oromoon Wallaggaa Horroo Guduruu Shawaan Kaabaa Oromummaa tokkoon itti dhagahamee Oromoo waliin dhaabbachaa waliin boo'aa gaddaa rukutamaa kan ture. Har'a garuu gama qaama mootummaanis ta'e gama uummataatiin ani siif jira namni jedhuunii dhabee qe'ee balbala isaa bakka itti dhalatee guddate akkoof akaakaasaarraa lafa dhaalerratti ajjeefamaa irraa buqqee godaansifamaa qaama alagaa daangaa darbee dhufeetiin dhaanamaa haala nama gaddisiisuutiin ajjeefamaa darramaa jiraatii kunoo guyyaa kaleessaa akkuma toora sooshaal miidiyaa irratti argaa turtan immoo hammeenyi gara jabummaan ajjeechaa kun garaa nunga'oo jedhanii nama fayyaatti erga gubanii booda suuraa selfii ka'uun maal akka argatan maalirraa bu'aa akka buufatan beekuu baannus haa ta'uutii garuu toora sooshaal miidiyaa irratti gadhisanii garaa Oromoo kaanii booressaa burjaajessaa jiru. Suuraawwan kunniin tokko lamatu toora sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira malee isaan bira hedduun akka jiru bakka ajjeesan hundaatti gammadanii suuraa selfii ka'aa akka jiran homaa shakkiin hin jiru. Oromoon sirna nafxanyaatiin aanolee fi calanqoorratti ajjeefamaa ture kunoo har'as Wallagga Bahaa Horroo Guduruu fi Shawaa Kaabaa keessatti lubbuunsaa gubamaa ajjeefamaa gidirfamaa jira. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu immoo qe'eesaarraa buqqa'ee maatiin dhalasaa wajjin godaanee bakka yookiin immoo lafa dhaqu dhabee rakkachaati jira. Wanti kun ni dhaabbata kan jedhu abdii kan namaaf kennu tokkollee waan hin jirreef haa ta'uutii garuu qaamonni dhimmi kun isin ilaallatu Oromoon isin jaallatu dubbattanii dhageessifachuu dandeessan maaloo uummanni qulqulluun dhimma isa hin ilaallanneen dhumaa jiraatii bakka jirtanitti humna qabdanii sagalee ta'aa fi yoo kana ta'uu baate garuu diinonni kun bor Oromoodhaan lagaan wal qochisuu akkuma jalqaban amantaa afaan aadaatiin borillee bakka jirru tokko tokkotti wal nu qooduun wal nu fichisiisuuf jechaa jiruuti. Maaloo dhangala'uun dhiiga haadhaa ijoollee ishee fuulduratti ijoollee ishee waliin dhangala'uun dhiiga qulqulluu abbaa qe'eesaarratti ijoollee isaa waliin ijoollee isaa fuulduratti dararamu haa dhaabbatu sagalee ta'aa dhaamsa jabisiniif hin qabamu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 hedduu isaa isinis toora sooshaal miidiyaa irraatii argaa jirtu. Karaa fi gama dandeessaniin uummata kanaaf sagalee ta'aa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yeroo gaarii